Waraanni bilisummaa Oromoo zoonilee Oromiyaa garaa garaa keessatti miseensa haaraa leenjisuun dirreetti bobbaasaa jiraachuu beeksisaa jira. Leenjii kennaa jiru kanaanis miseensa danuu horachaa kan jiru yoo ta'u guutuu Oromiyaatti faca'uun tarkaanfii waraana mootummaaf kanneen mootummaan bobbaafaman irratti fudhachaa jiraachuus ifoomsaati jira. Haaluma kanaan waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa fulbaana 26/2021 jajjabee leenjii irra turan kanneen lakkoofsaan hedduu ta'an sirna ho'aan eebbisiisuu beekseera. Guyyaa eebbaa kanarratti hawaasni Oromoo baay'inaan kan irratti hirmaatan yoo ta'u bakka eebbaa kanattis konkolaattonni hedduun argamuun beekameera. Sirna eebba jajjabee zoonii kibbaa kanarratti wallisaa eebbisaa Soolarraaga argamuun sirba siif dhumteetti yaa nafxanyicha madaqoo afaan Oromoo dubbattuu jechuun weellisuun isaas dhaga'ameera. Akkasuma jajjabeen eebbifamanii fi waraanni buleeyyiin sirbaan dhiichisaa turuunis barameeti jira. Miirri eebba kanarra tures miira injifannoo guddaa akka ta'e Shinniggaanis gama isaan odeeffateeti jira. Jajjabee waraana bilisummaa Oromootti eebbifaman kunneen komaandoo waraana bilisummaa Oromoo kanneen leenjii bilchaataa fudhataniidhas jedhame. Seenaa eebba jajjabee waraana bilisummaa Oromoo kan dhiyeenyaa asii keessatti jajjabeen fulbaana 26/2021 zoonii kibbaatti eebbifaman kunneen baay'inaan kan jalqabaatis jedhameera. Obbo Gallichi Dheengee ajajaan waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa duraanii mootummaa Itoophiyaatti harka kennatee torbee tokko utuu hin guutin eebbi jajjabee seenaa waraana bilisummaa Oromoo keessatti guddaadha jedhame kun kan geggeeffame. Oduma eebba waraana bilisummaa Oromootiin waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugaleessaa fulbaana 26/2021 jajjabee leenjisaa ture lakkoofsaan hedduu ta'an eebbisiisuun dirreetti bobbaasuu beekseera. Zoonii giddugaleessaa keessatti waraanni bilisummaa Oromoo sochii jabaa geggeessaa kan jiru yoo ta'u jajjabee leenjisee eebbisiisuun dirreetti bobbaasuus yeroo garaa garaatti raawwachaa jiraachuun isaa beekamaadha. Walumaa galatti waraanni bilisummaa Oromoo zoonilee Oromiyaa garaa garaa keessatti haala kanaan dura baratamee hin beekneen jajjabee baay'inaan leenjisee waraana bilisummaa Oromootti eebbisiisuun dirreetti bobbaasaa jira. Gama tarkaanfii waraana bilisummaa Oromootiin waraanni bilisummaa Oromoo ona Oromiyaa bakkoota garaa garaatti waraana mootummaa irratti tarkaanfii fudhachuu beeksise. Waraanni bilisummaa Oromoo Babbaan Laggasaa wagii fulbaana 25/2021 bakkeewwan garaa garaatti tarkaanfii waraana mootummaa irratti fudhadhe jedhe. Haaluma kanaan godina Wallagga Ba'aa aanaa Nunnuqumbaa magaalaa Adareef naannoo isheetti tarkaanfii fudhateen waraana mootummaa irraa 60 ajjeesee hedduu madeessuun meeshaa hedduus booji'uu ifoomseera. Ittuma fufee godina Wallaggaa Ba'aa aanaa Sibuusiree ganda Bujjuraaf Kuwee keessatti haleellaa geggeesseen loltoota mootummaa hedduu du'aaf madoon adabuu beekseera. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugaleessa aanaa Amboo ganda Kaarraa bakka addaa Shammaa jedhamutti fulbaana 26/2021 lola waraana mootummaa waliin geggeesseen waraana mootummaa irraa 20 ajjeesee danuu maduu gochuun meeshaa AKM-15 irraa hiikee mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof galii taasisuu beekseera. Wallagga Ba'aa Saasiggaa magaalaa bareedaa naannoo Mallayaa jedhamutti waraanni bilisummaa Oromoo waraana mootummaa waliin fulbaana 26/2021 lola akkaan jabaa geggeessaa turuun isaas dhaga'ame. Tarkaanfii jabaa waraanni bilisummaa Oromoo ona kanatti fudhateen waraana mootummaa irraa 70 ol duunis gabaafamaa jira. Lola kana hordofee waraanni mootummaa guddaan Naqamtee irraa garas imalaa waan tureef waraanni bilisummaa Oromoo uummataaf eeggannaa gochuuf jecha mana akka hin baane akeekkachiisuunis beekameera. Godina Qellem Wallaggaa aanaa Jimmaa Horrootti fulbaana 26/2021 tarkaanfii waraanni bilisummaa Oromoo fudhateen kaampiin waraanaa mootummaa lama guutummaan guutuutti barbadaa'u odeessi waraana bilisummaa Oromoo ona kanaan ifoomsa. Achuma Qellem Wallaggaa Gaa'oo Qeebbeetti waraanni bilisummaa Oromoo waraana mootummaa waliin lola geggeessaa turuunis beekameera. Lola kana irrattis waraanni bilisummaa Oromoo injifannoo guddaa gonfachuunis